Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqoositti carraa naannoo jirutti gargaaramuudhaan dargaggootaaf carraan hojii uumamaa jiraachuu kan ibsame yommuu ta'u, sagantaa sosochii guyyaa tokkotti lammiilee 1,500 carraa hojii uumuu gaggeeffameen lammiileen carraan hojii uumamee fi gara hojiitti bobbaafamanii jiru. Sagantaa kanarratti ergaa kan dabarsan hojii raawwachiisan kutaa magaalaa Qirqoos Dr. Misikir Nagaash sosochiin carraa hojii dargaggootaaf uumuu bal'inaan gaggeeffamaa kan jiruu fi mootummaan paartii badhaadhinaa qabatamaan namarratti kan xiyyeeffate ta'uu hojiin kun agarsiiftuu guddaa ብልጽግና መንግስታችን ሰው ተኮር ነው ስንለው mootummaan badhaadhinaa keenya namarratti xiyyeeffatee hojjetaa yeroo jennu agarsiiftuu qabatamaa keessaa inni kun isa tokkodha. Lammiileef kabaja qabaachuu fi carraa hojii uumuun lammiileen kunneen ofii fi maatii ofii gargaaruu bira darbanii biyya isaanii akka utuban taasisaa jira. Mootummaan keenya lammiileen gaachana biyya ofii akka ta'aniif misooma humna namaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Hoogganaa ichaanaan biiroo hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Abbabaa Taqabbaa gama isaaniitiin rakkoo hojii dhabdummaa ture hir'isaa deemuudhaa fi carraalee naannoo keenya jiranitti sirnaan gargaaramuun lammiilee hedduudhaaf carraa hojii uumuudhaa fi xiyyeeffannoodhaan hojjechaati jiraachuu ibsanii jiru. የዛሬ መነሻችን የነገ መዳረሻችን ማረጋገጥ Ka'umsi keenya har'aa ga'umsa keenya boruu mirkaneessa. Dargaggoonni keenya carraan hojii isiniif uumame gara hojiitti har'aa qabee bobbaatan ofiif maatii fi magaalaa keessaniifis abdii fi humna guddaadha. Akkuma dargaggoota 1,500 kanneenii carraalee naannawaa keenya jiranitti fayyadamnee lammiilee keenya gara hojiitti galchaa deemna. Itti gaafatamaan waajjira hojii fi ogummaa kutaa magaalaa Qirqoos obbo Zaman Tasfaayee aadaa hojii tuffachuu dhiisuun dargaggoonni hojii kamiyyuu keessatti dammaqinaan akka hirmaatanii fi fayyadamoo ta'anii fi deeggarsa barbaachisu gochaa jiraachuu ibsanii jiru. የዜጎች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuu fi hojii guddaan hojjetamaa jira. Dargaggoonni keenya ilaalcha hojiif qaban jijjiirrachuun hojii kamuu gadi jedhanii hojjechuuf of qopheessuu qabu. Dhaabbileen abbootiin qabeenyaa fi qaamoleen qooda fudhattoota biroos asitti gaheen qaban guddaadha. Dargaggoonni carraan hojii uumamuufiin gara hojiitti bobba'an gama isaaniitiin hojii dhabdummaa keessa turaniin rakkoo adda addaa keessummeessaa kan turan ta'uu ibsanii carraa argatanitti gargaaramuudhaan jabaatanii hojjetanii ofiis maatii fi biyyaafis abdii ta'uudhaaf kan hojjetan ta'uu ibsanii jiru. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Carraa kana kanaan dura hin arganne mana keessan teenya carraa kana immoo nuuf mootummaan kenna nuuf qopheesseen booddee gammachuu guddaatu nutti agarra. Ammaan booddee maatii si qabna maatii fi wajjin ofiif hojjannee maatii keenya akka bulchinu. Namni tokko hojii dhabee yoo taa'u aamilee hin qabu mul'ata hin qabu borullee yaaduu hin danda'u har'a jiraachuu hin danda'a beeksisa kollee innaan galu waanuma tokkollee fuutee galta beektaa kanaaf ana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jijjiirama guddaatu jireenya koo gubbaas maatii koo gubbaas jira. Kanaaf galata guddaa waaqaaf namoota kanaan nagaaniifis galata galchuun qaba.